السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتا مرونو أمغا أرمما خيستي غاي بيدا كباچا توري إرد دوني إرد أنا كم تاغيتي دوغارا مالف أورومو أجون دوغارا غارو سينا إدوغام غارو وني مالتا أورومو كنا رابدي نو تجيزه غارا دويدن وغيره يجورا غاران كنيا لين جيدا دبي رامتا وريب دمنه نمنه كنيا هركو دودو بتي وريده حوالا وري رابوسا نم كنيا والتا فكا نم كنيا ولا جيتا ميتي أورومو ملي نمو ولا جيسو ميفي تدلا بناكاي ننجرو كنافو غرتي دمي ننجرو أمارا برادو أمارا ولا جيسو غرتي نجر تيجي ولا جيفتو غرتي نجر من كل قدم من كم مي من أورومو كنيو بركنومان أورومو تنا غرتي يجورا نمني أورومو تنا أبارة جيتشورا والله وبالله نمني أورومو تنا أبارتي اتجاراتي تينغا دويتي أكاسيتي دواساسن أمتا أورمو أبارتي دوي akkasumatti abaarsisaa hafee jechuudha. Kanaafuu abaarsa qabdi wanni itti abaarsa qabdu na dhaggeeffadhu haysii abaaree du'e bakka osoo niifi jechuudha isa san osoo lubbuun jiru jechuudha isa san akka inni gartee dhiifama godhuu yookaan hin araarfan nama tokko yoo dhiifama osoo inni lubbuun jiru musaama haa yookaan dhiifama naaf godhin jeeniin lubbuun kute namni sun beeka dhooliin deemuun hin jiru. Kalaas tasaanii tanuma isaaniiti Oromoon abaarsa qabdi. Kanaafuu ammaan tana uummata keenya uummanni Harargeedhaa nuti roorroo uummata Oromoo kana ijaallaallee dhiisuu hin dandeenyu. Kanaafuu waan taanu dhabnee Oromoo waliigaluu dadhabdee akka goonu dhabnee kanaafuu nuti kophatti raafattoonneetii akkuma gartee amma dura uummata keenya uummata Oromoodhaa waa hunda baafnee fi qubee baafnee fi dhukaafnee akkasuma gartee sirballee yeroo jalqabaatiif uummata Oromoo Harargee baasee alaabaa Oromootis uummatuma Oromoo Harargee kanaatti uummatni Oromoo Harargee kun guutumaan guututti uummata Oromoo guutuu boonsee jechuudha. Akkasuma ammaan tana uummanni Oromoo Harargee kun yeroo mirga isaa dhabee uummata Oromoo biratti fudhatama dhabee yookaan kabajaa dhabee yookaan aangoo isaadhaa Oromummaadhaan itti qabsaa'isan itti boonuu qabu san uummanni Oromoodhaa uummanni Oromoo kun bootaa inni isaaf malu uummatni Harargeetiif malu hin kennineef jechuudha. Sababa saniif uummanni Harargee kun waa hunda baasuu danda'a. Ammaan tana saba Morookoo jedhamu. Mucaan carraaqataa baadiyyaa jedhaniin tokko muree Morookoo jee saba nuuf moggaasee jira nuti wanti Oromoon Harargeedhaa qopheessite hundi galma ga'e jennee yaadna. Akkuma amma duraan tana manni gootni Oromoodhaa gartee hundeessaa waa hunda hundeessaa ture uummanni Oromoo Harargeedhaa waa hunda baasuu ni danda'a jennee beekna. Kanaafuu uummata Oromoo teenyaa iddoo garaagaraa jiran tuqu osoo hin taane nuti miidhaa isaanii waan isaan wal godhaa jiran dadhabnee kanaafuu uummata Oromoo kana dhiifnee firraa saba biraa moggaafachuu qabna jenneetiti gara biraatti ministeerri keenya guddichi jechuudha muummichi keenya guddichi carraaqataa baadiyyaa haala kanaan sammuu isaa banee uummata addunyaa irra jiran kan Oromoo biratti fudhatama akka qabaattu dubbinsaa taasisee jira. Baga gammannee uummanni Moroonoodha jechuudha. Uummata Oromoo osoo hin taane Moroonoodha. Baga gammannee jechuudha. Dhaamsa tokkoon qabama. Dhiifama dubbiin teetillee osoo baanii qabdu. Ana akka mataa kiyyaatti silaanii fi Oromoon kutaa 11 kanarraa beekadhu as deebisi. Yoo kutaa 11 kanarraa as fuune meeqa taati beekta? Kudha takka irraa waggaa fuunee kudhaniitu hafa. Kudhan kana keessa dhaabbu waan tokkoon si deemu deema. Uummata Oromoo kutaa kudha takka kana keessa uummanni hedduu nama jibbisiisuu fi akka hin taane dalaguu kan gorsanis gorsa hin fudhanne tokko kan maqaa dha'uu hin feene ni jira. Uummanni san gorsanis gorsan fudhatu uummata Oromoo biraa hedduu shororkeessee jira. Uummanni Oromoodhaa kan babboonoodha babbareedoodha.
kanaaf uummanni Harargeedhaan ni cinnaa hin feenu Moroonoo taanee jiraannaa je'eetiti afaan kophaa qabnaa hogguta kamee afaan Moroonoo san siyaasoo. Egeessagaa jigirtagaa jechuun eessa jirti jechuudha. Abiifi kiyya. Siifin hima. Fogootti bu'u agarragaa wagajjigin tegeenya jechuun har'a kottu wajji teenya jechuudha abiifi. Ati duruu achis galmee maxxanseetiin jira dubbiin tun naaf taatee waan jirtuuf ilaa Kadir Martuu deemtee Kadir Martuu illee nu dhaga'uu qaba jeetii yaada qabaadhee ammallee yaada godhu jira. Kanaafuu dubbiin tun hedduuta kanaaf taatee jira. Meemma afaan kana takka lama sadiitti naa deebi. Nagaa magaa kabajagaa gamagaa egeessagaa jigirtagaa jechuun nama kabajaa yaa nama jaalalaa yaa nama onneedhaa. Eessa jirta jechuudha uummata Oromoo Harargee biratti afaan kun beekamaadha uummanni Oromoo Harargee afaan dhaggeeffadhu afaan kun amma carraaqataa baadiyyaa hundeesse moo duraan jira carraaqataa baadiyyaa boonseetti ol baasuu fedhe jechuudha afaan makanaa boonsee ol baasuu fedhe nama gaafii takkaan qaba sillee ni gaafadha hordoftoota keenyallee ni gaafadha tokkoffaadha eeganii fi jechuudha afaan kana hunda alaabaas bocee hundeesse. Kanarraa garuu namni hedduun ammoo waggaa shootaa amma gosh anaas itti deema na gaafadhu gaafiin ati na gaafachuu deemtu naa gala. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti carraaqqataan addunyaadhaa karoorri inni lafa kaaye. Uummanni Oromoo Harargee waa hunda keessatti qabsaa'ota gurguddaa turanii hattaa hanga quraana afaan jijjiiruutti Sheemmaamar Rashaad Abdulleerraa kaase. Wahuma hundaa'u seera qawweetiin yoo dhuftees isumaatu jalqabadhaa. Deebisii ammas sanii achittis gara sirboota garagaraatiinis jalqaba isaanumaatu taphaate. Deebisii ammas hangaftoota Oromoodhaa ciccimoo tahanii goota Oromoo tahanii isaaniitu jalqaba caalaan qotti lolee akkasitti uummata gabroomsaa xaaliyaanii biyyarraa baasanii firraa fageessanii gootummaadhaan akka galan godhan. Uummanni Harargee kun jechuudha. Warri taankii carqiin cufe sun ooyee. Carqiin cufe san keessaa nuhi jechuudha. Nuhi lafee teenya. Amma tokkoffaa mee dhaabbadhu gaafii si gaafadha. An akka mataa qayyetti uummanni Harargee kun seenaa isaanii daban. Seenaa isaanii dhabaniiti lammii keessatti silaa namni kun maal ta'uu qaba. Nama kabajamaa nama jaalalaa nama yeruma hundaa'u jechuudha. Akka ajaa'ibaatti boonee jiraatu ta'uu qaba. Uummata Oromoo biratti silaa fudhatama qabaataniiti akka leencaatti Oromoon biraa akka lubbuutti jaalachuu qabdi jechuudha. Warreen nu jaalatanis ni jira dhageessiifin. Silaamma isaan Harargee tan jechuun fuudhanii deddeemuu ni qaban jechuudha. Mee ati Harargee malee dhagarteeti alaabaas bocee akkasuma waan hundi isaa qubee afaan Oromoo tanaas bocee shanyii teenya warris godhesan har'a nuti kabajamuu dhabneeti hoggaa nuti tattaa Oromoo teenya daa'imma teenya onnee teenya tiruu teenya itti caccabneetiti nutis waan hafne gootummaa cimaadhaan waan kana irra gayaa turre qabsoo iddoo adda addaatti Oromoo jenneetiti qabsoonee lolaa turre. Arra san hunda dhaga'uu dhabanii Kadir Martuutti dhaamsi kiyya kun ana ga'uutti. Itti shargoraajin. Kadir Martuutti ana ga'uu dhaamsi kiyya kuni. Arraan tana kabajaa dhabneetiti waan nuti jennu dhaga'uu didanii wal nyaatanii akka badaa wal nyaatanii miira keenya seenanii akka nuti gara Moroonoodhaa seennu nu godhan jechuun uummanni kun. Uummatuma Oromoo kan hunda Uummanni Oromoo kun. Nuti arraas kabajaa isaanii qabna jaalala isaanii qabna dhiiga keenya arrallee bakka geessinu hin qabnu garuu isaan tuyinee isaan booreessinee isaan rakkisnee osoo hin taane kabajumaanii nuti Moroonoo taane jechuudha. Silaamma tokkoffaa anamma gaafii takkaan si gaafadha. Gaafii xiqqeetti tana booda akka si gaafadhu. Amma silaa akka uummata Harargee kanatti Oromiyaan tun Oromoon kutaa kudha tokko jaan tuni akka uummata Harargee kanatti yaadanii akka uummata Harargee kanatti jechuudha wal dhageetii. Silaa wal dhagaanii qabaatanii Oromummaan tun bakka tana hin jirtu jechuudha. Qaata bilisooman. Qaata bilisoomanii uummanni wal dhageenyus ni jira. Kan wal dhageenyuun Oromoo kudha takkan keessa Oromoon biyya jeeyitta takkuma. Oromoon hoggaa akkamii wal ajjeeftee harka dudubatti oliitee hoggaa feetee dhalaas ni garte gaafa deemaa jiraate. Kan hunda eenyu kan godhaa jiru. Saba biraa kan hunda
maarree jaanii waan hin taane jechuudhaaf social media kanarratti ol baasan. Kalas amma kanaafuu nu gayaa Oromoonis kabajaadhaan jiraattu Moroonis if dandeessee ummata Moroonoo taatee kabajaadhaan jiraattu. Ummanni Moroonoodha waa hunda baasuu danda'a. Akkuma gartee saba mijeeffannee isaanirraa muramne kana gartee waa hundallee goonee karooraan jiraachuu ni dandeenya isaanirraa nuti. Baay'ee anamma akka dhaamsa tokkoon qaba. Akkasuma uummanni Moroonoodha keessaan nu dubbisaadha bakka itti afaanillee baratan nuti afaan barachuu feena. Akkasitti himee warri nama galmeessuun eessa bakka itti dhaqanii galmee hin barbaachisu. An duraanumaa hunda dhageeffadhu awwaa mucaasaa wallaahi rabbumaa dubbisee hojjaa rakkataa baadiyyaa kajaajilta wallaahi hoo naadhe. Isa san wallaahi rabbumaa lafaa kaasee tiyyuma rabbiin gartee isa dubbisiisee siin maaliif isaanii oromummaa sanaa yookaan itti jirannaa inni jechuun sun annumaa keessa naaf gartee gammachuu naaf roobeewu. Akkasitti uummanni Moroonoodha sirba AM'dhaan kan hin dalagu galgaluma kanarraa sagaleen teetii miti naan hin jiina AM'dhaan hoggaan sirba dalagu sagaleen teetii miti maal taate minaamartiqeeshin naan hin jiinaadha arraan tana sirba bareedaa tokkoon Moroonootiyyaaf dalagaa. Sirba qopheessite kan amma Moroonoof dalaguu danda'a. Eega. Haalaas. Awwa kanaataniin isiniin jiru tana. Akkasumatti sheer godhaadha carraaqqataa baadiyyaa mootummaa keenya biraan nuuf gahaadha jennaa dhaamsi keenya nagaan nuuf tura filannoon keessan filannoo Moroonoo haa ta'u. Moroonoo haa ta'u.